Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya warreen chaanaala Abdee Show hordofaa jirtan hundi keessanuu kun egaa qophii xumuraa iccitiiti. Qophiin xumuraa iccitiidha kan eegale torbee dabre ta'ullee torbee dabre egaa waan isiniif dhiyeessine ni beektanii warri nu daawwattan akkasuma warri ganaa nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu qophiin kun torbaanitti al takka yookaan si'a takka kan isin qaqqabu ta'a yookaan kan isin dhaqqabu ta'a. Kanaafuu hundi keessanuu arraan tana sagantaa nuti qabannee dhiyaanne sagantaa obboleessa keenya irraa nu geessi jechuudha. Maal godhuu qabnaadha maaliin godhuu qabaa waan jedhudha. Innis gaa obboleessa keenya biyyarraa Oromiyaarraa nu erge kanas gaa sagaleedhaan nu ergee jira. Sagaluma isaatti isin dhageessisna. Kanarratti gaa asarra xinxala siyaasaa faadiin harkaa isiniif qaba waan hundarratti jechuudha. Kan torbaan dabreet irrattis komentii yaanni maaltu kanname kan jedhu waliin laalaa deemnaa jechuudha. Torbaan dabree mucaan gaa waan inni ta'eef isin himnee jirra. Komentii kanname si dubbisa achirraa eegallaa jechuudha. Akkasii wayyu eegaa waan torban darbeerra komentii kanname jechuudha. Innis dhaggeeffatee jira. Komentii durarraa eegala. Okay, komentiin waan jedhu furmaanni isaa fuudhuu qaba jaa. Musaab ko media tu nuuf barreesse. Okay. Khanis ganamne gan welcome marri khani khoflay koblina jenne turre itti khoflani garu khoflun injirmo comment jabana wangari dala gujjatani dubbifamu qabu mucaan kuni furmaata arkatee jira amma wanni isa kanaaf barbaachisu furmaata himuu inni furmaata miti maalirraa wanni sun ka dhufuu dandeetti akkana waan kana eega amma namni tokko maal jee barreesse Hamzaan Tube kan jedhu sodaa ofitti amantummaa dhabuu baay'eeterraa ija. Kanaafuu sodaa dhiisii dubartoota waliin yeroo walitti dhiyaattu akkuma saahiboota keetiin laalii miira sodaa saniif keessaa baasii hariiroo ta'e cimsii sheekowwan waa'ee kanarratti daawaa yeroo hedduu godhanii sheekowwan gisee jaanduba sheekotiin dhalaa fidhiira daawaa jaanii gaambeenye gisee hedduu godhanii egaa daawaan amma islaamni fakkeenyaaf amma wanni inni himu dalagaa fagaadhaa jaa wanni amma inni himu kanaa fi sheekotii waa waliin dhufuu miti bakka takka number 1 irra wanni inni jiru dhala dhiyaadhu sodaa dhiisiidha sheekotiin immoo nama jaarsaaf jaartiin ta'e nama neeqa walitti hin qabne walitti dhiyaadhaan jirtu tun haraami abbaa fedhee beekaa. Okay, gara komentiitti aanutti dabra. Dhugaa keetii garuu yeroo jalqabaatiif hunda ta'uu baatus nama hundarra ta'uu baatus wanni kun irra guddaan namaa akkas ta'a sodaa sanii fi fedhinnaan namarraa ni dhufaa jira. Nama hunda miti nama hundi oduu hin taane nama sodaa haalaan qabu namni tokko tokko dhalaa qubaan tokkorra bakka kaan isa loola filata. Bakka kaan isa loola. Inna maaliitti ni beekta inna sodaati. Okay. Dhalaa kan tokkorra bakka kaan isa loola filata. Maaliif jennaan gaa bakka kaan dawaa gabbinni. Ayyee fataa oolurra bakka kaan isa dhoyiteetuma dawaa barbaaddetu irra filata. Ayyee dhugaa keetii namni hedduun dhoysee furmaata dhabaa. Maaliif sagantaan keenya kun sagantaa xumura iccitiiti. Waa hedduurratti wanni ta'a jechuudha yeroo fudhataa jechuudha. Maaliif jennaan waan dhokate hunda wooma fedhe haa ta'u maallaqallee waattee nama jala nyaattee furmaata itti barbaadnaa jechuudha. Akkam akka goone. Maallaqa nyaatellee karaa liqiin itti kafalamtu jira. Akkas istaayilaa roowwan. Nuuf jiraadhu seenaa koon naaf himtee maaliif garuu jee komentiin tokko. Nuuf jiraadhu garuu seenaa koon naaf himtee jaa komentii irratti. Seenaa koon naaf himtee jechuun namni kun mudannoo akkasii qabaa jechuudha. Mudannoo akkasii qabaa jechuudha. Takkiin isumaan. Amma immoo kaan maal jaa fuudhuu qabaa rabbiin haa dhaabuu irraa inni namni sun fuudhuma qabaa hojaa furmaan. Furmaata kunis waan sirriiti. Maaliif jennaan wanni isaa akkana godhuu ture kuni erga takkiin jaalallee harkateetti dhiyaate boodoonni kun irraa tanaafuu namni akkanaadha oduu fireendi hunda hin barbaaddanne qaxxi taa fuudhu. Akkas dhugaa karaa shari'aatiin karaa haraamiin oduu hin taane karaa haraamiin waa ofirraa balleessurra halaalumaan tolfatu taarifa. Okay. Khaatiyaanu rabbiin haadha manaa gaarii kana hunda akkasirraa hambisuuf du'aayii godhadhu rabbiin siif haa laaffisuu jaaniin du'aayii godhanii fi jabaadhaa gaarii jettanii amazing. Okay. Dilan hunda mooyi. Dilan hunda maal? Waggaa dhalaatu keegamne irraa bu'uun sun dilan hunda mooyi itti dhalaadha namni kuni namni komantii godhachuu. Kanaafuu jee namni tokko ammas
Kanaafuu amantiin keenya dhalaaf dhiirri akka walitti hin dhiyaanne dhorkaa. Kanaafuu amantiin keenya akka dhalaaf dhiirri walitti hin dhiyaanne dhorkaa. Seeraan ala jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha seete? Oduu mucaan kunii haga silaa dhalaan itti dhiyaatee fedhiin irraa bu'u sun dhala dhiyaatuu baatee fedhiin isaa jalaa israaf hin taatudha. Okay. Wali qabamtee fi tumateessi. Wali qabamtee fi teessi. Qisaas hin taatu. Qisaas hin taatudha. Duba dhalaan tuni amma fakkeenyaaf namoota baay'eetu jira kan dhalaalee ni salaamanii ati amma fakkeenyaaf saayiba qabdaa jennu faadhiin saayiba qabaa achi dhalaan tuyitu ati dhala dhiyaachuun feetu saayibni kee kun dhalaalee duuchi wal beekaa dhufanii karratti isinii hojii deemu itti maramanii salaaman sillee osuma hin beekne akkanatti qaban mucaan kun hoggaa dhalaan harkaan qabdee irraayaa. Wanni kun maali ni beekta? Alama kanarra waan takkaa jira. Ilmi namaadhaa kun irra guddaan takka hin beeku malee akkuma ifiiniif godheta. Yoo waan akkana itti ifitti himte ati akkuma kana taata. Waan kana yoonii fi jalaa didaa deeme namni an akkanaa miti jaa Sudaanii fi dhalaadhaa qabu tan agarte ifarraa baasaa mokkoraa suuta yoo deemaa deemu taate abbaan fedhe sun ka dhalaan beelillee ni bara. Jechuun waggaa hojjaasoo normaalii akka dhiiraa hojjaasoo taa'ee hojjaasoo sudaa fi maarreen keessaa badaa jechuudha. Kun jechuun immoo akka sammuun ta'e akka ati goote taati. Yoonii fi an akkana niin tahaa jettee fayyaddu taate numa taataa warri waan kanarra jirulleen yoonii fi callistan haaluma kanaan itti kuttanii yoonii fi garuu nuti akkanaa miti akkuma nama kaaniiti jaaniif itti himanii kayif jajjabeessan taate. Wanna kun irraa baduu danda'a jechuudha. Okay. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo torban dabre irratti yaanni kaasnee furmaanni viidiyoo irratti akkuma komantiitiin isiniif kaasnee jirra. Amma immoo gara sagantaa keenya irratti ceenaa jechuudha. Sagantaan keenya irraadhaa eenyu maal ta'e waan jaamu osoo hin taane sagalumaan dhaggeeffadhaa isin dura waliin dhaggeeffannaa jechuudha. Sagalee nuuf ergee jira. Egaa ani maqaan kiyya Baarka Libnaan jaanii. Godina Harargee bahaa aanaa Tadiritti dhaladhee magaalaa Tadiritti dhaladhee yaanni kiyya michoo takkaatutu bakka wal jaalannee ni jaaladhee jaalallarraa fudhachuu diddee waliin osoo deemuun nama biraa jaalattiin isaa isinis hogguu nama biraa san dhabdu ani sii dhiise bakka osoo isin nama biraatti wal jaalachuu jirtu sii dhiise. Anu kan ana semua jenis yeroo ati qaboo deegaan ni si quufee nama biraatti jirileeshina eegaluu deemu siin bakka siin jaaladhe maal jettee natti as harkifachuu feetee anis irratti hin didee jechuudha. Kanaaf mee irraa fuudhuu wayyamu irrumatti duwwayyeesii yaada kana uummata sun biraan gahin irra dhiisuu wayyamu irraa fudhachuu wayya jaalala. Okay, amma dhaggeeffattee jirta moo irra sii deemte? Dhaggeeffadheetiin jira dubbii takkaatu naaf addan bahin. Irraa fudhachuu wayyamoo irratti duuluu wayya jeemoo irratti du'uu wayyaa jee. Irra du'uu wayyaa jechuun isaa diduu wayyaa bakka diduu irra du'ee diduu wayyamoo irraa fuudhu wayyaa. Tun dubbiin laazimaa maaliif jennaan isiin tuni hoggaaniin akka laalu isiin tuni gaafa fireendii qabdutti yooni fi inni jaallatee isiin diddees waan sirrii ta'u. Maaliif jennaan chiitarra godhuu diduudha. Tu waan sirrii goote garuu erga fireendii isiitiin adda baate booda qaxxitaa isuma sanii dhuftee isa kanaan sin jaaladhaa jechuun isiidhaa waan takka agarsiisa. Maal agarsiisa? Isiin tun nama aalama kanarraa agartee nama aalama kanarraa waan takka fadhu. Wanni takka teessuunis maal ni beektaa? Lafa taa'uun feetu isiin. Lafa taa'uun feetu? Lafa taa'uun feetu. Maaliif jennaan inni kuni gaafa isiin tun isii kana jaalatu sanitti qabaatuu dandeessi qabaatuu dhabuu dandeessi. Dhalaa yoo sin jaalatin sin hayyamtu. Dhalaan ta sin jaalatin ta si hayyamtu. Dhalaa yeroo duraatiif jaalalaaf fireeshiiti. Dhalaan sun wanni siif hayyamtuuf jaalalti jaantuni maali adda baafatuuf garte. Dhalaan hoggaa haarawaa abbaan fedhe yoo dhufe gaafatin jiddurra guddaan takka hayyumettee qeebalti. Yooni fi fireendii qabaattee ishiin tuni khadidduun taate waan sirrii goote garuu akka isa saniin adda baateen yooni fi dhuftee isa kana gaafattu taate ishiin tun number 1 irratti isan jaalanne number 2 irratti immoo maybe hinaaffaadhaaf ati na dhiistullee namni biraa kana fadhu ni jiraadha agarsiisuudhaaf waan kana gooti. Aaraanillee ta'uu danda'a. Number 3 irratti immoo ishiin tun bakka lafa taa'uun feetu. Akkanumatti jechuudha.
breakup gootee taa'uun feetu sababa kanaadhaatillee godhuu dandeessi. Garuu isiin tuni isa sanii wajjin adda baatee turtee saniif san jidduutti adda baatee turtee sanii fi san jidduutti isaan kun haasawa wajjin godhan yoo qabaatan si galee normaalii lafaa haatee jetteen taatee amma akka haasawa kanatti beektaa mucaan kun ni jaalata baar kun jechuun baar kaliif ni jaalata micoota ni jaalachuu ture yoo hedduu jaalachuu ni ture micoon tun immoo hayyamuu fiditti nama biraa akka jaalattu ittiin tanatti fakkaata akka haasawaa isatti nama biraa akka jaalattu ittiin ta'e inni immoo erga bakka inni jala deemee kadhatee bakka quufeetiin jira dadhabee an nama biraa barbaadee harkadhee nama biraa jala deemuu kee isiin immoo dhuftee jaalala na gaafattee je si galee na gaafattee je ati amma akka tettetti micoon tuni lafa taa'uu nama fedhuu miti duraan kaan irraa utaaltee kaan dhuftee isiin tun addunyaa irra nama lafa taa'uu fedhuu miti. Isiin dubbiin isii karaa lama qabdi bakka tanatti. Isiin tuni takka farreetti oduu namaa hojii jirtu yoonii fi gaafsan diddeenii erga adda baate booda yoo dhuftee jettuun taate dubbiin akka reefu irraa osoo hin taate. Garuu isiin tuni nama fireendumaa odoo hin qabne dhalaan takka takka akkanumatti hoggaanii fi namni sin jaaladde deemaallee jechuun kan qabnes ni qabaa ittee siitiif irraa si dhorkuufeeti. Dhalaan takka takka hoggaanii fi akkasitti haalaan jala deemtee. Amma mee asumatti jidduu si dhaaba. Osoo fireendii qabaanne osoo jaalallee hin qabaanne sababni isiin ittiin ifirraas dhorkuudhaaf ni qaba sin jettu kun maali? Maal agarsiisa? Meebii sin jaalattu mataa. Sin jaalattu. Okay. Dubbii ta'e bakka karaa dheeraa si hojii deemuun feetu. Ati haasawoo kee akkuma tolu haaste si jalaa dha'uu feeti isiin sun fireendiidhaan qabaa. Tanaaf lafa si darbu feeti dhiirtiin kaaraan takka takka immoo tanuma isiin akkas jettuun diddee hin qabu jechisiistee illee wajjoon ta'e jettu ni jirti. Dirquma nama siisee. Dhiirti mataa jabaattu takka takka kanuma ni qabu jettuun kana hin qabduu jaaniitu hojii deemaa. Ta qabdus ta'e hin qabu jechisiisus ni jira. Ta duraan hin qabeette illee tanuma hin qabne hin qabu sun haqa himsiisee hojii jiraatu illee nama jira. Okay, asumatti asuma haasoftuu waan atettee jira. Dhalaan takka takka shamarran takka takka jaalaltummaan tun maalii jettee tasii hayyamtuu jira. Jaalaltuma tan addaan baafachuudhaaf akkam jechuudha jaalallaan baafachuudha. Fireeshidha. Fireesh jechuun akkamii? Nama takkaa jaalalee galee hin beekne. Nama takkaa jaalalee galee waan jaalalti ta'e hin beekne gartee yeroo duraatiif rileeshina dhiiraa wajjin hin qabne hoggaanii fi rileeshina dhalaan tun dhiiraa wajjin godhu deemtu meebii saahibtittiin isiidhaa afaan fireendii qabaatuu dandeessi. Namni irra guddaan takkaan kanneen hin beeku isiin yoonii fi saahibni isiidhaa kun fireendii qabaate saahibni saahiba isaadhaa sun garte isiin tun yoonii fi saahiba dhalaadhaa qabaatte isiin tun maaliif barbaachoon tan qabdu tokko. Saahiba ni qabda saahibtittiin ta'e fireendii ni qabdi jaalalaa hin beektu dubbii isii tanarraa naaf itti yoo dhuftee itti himti. Dila takka akkanattis ni eegalanii dhalaan tun ammas erga takkiin taraa takka jaalala seentee baate takkiin ni guddaamti takkiin ni guddaati taati. Dhalaan sanbooda isiin tun laaftutti jaalala seenuun ni ulfaata. Takka erga jaalala san dhalaan. Tafreeshiidhaa tuni normaalii ati dhufteetuma bakka isii tan nama xiqqoo itti haasofitee maal jettee karaa saahibaatiin fa'aatti dhuftee yoo gaafate haayuma si jette. Milkinaanni isiin tun haayaa itti si jettuu hin beektu jaalala tana. Laaluu dafeeti. Tana jaalala adda baafachuu ta'e. Adda baafatti. Isiin jaalala dhugaadhaa sa'aatiin isiin itti fayyadamtu. Yoonii fi jaalattee gaafa durumaatu jaalattee goote jaalala dhugaa goote isiin gabbasiitiin. Garuu odoo isiin hin jaalatin namni itti dhufee isiin jaaladha jeetillee yoo maal jeen hin didduun jaalala sana adda laaluu feeti dhama akkam akka qabdu. Garuu isiin jaalala likkitti kanii fi ifitti amanteetti seentu isteeppii san booda hoggaa geessa. Isteeppii duraa kan erga dabartee. Erga dabartee booda. Okay, amma gara isirraa micoorraa gara mucatti haa dabarru. Gara baar kaliif kanatti haa dabarru. Amma baar kun maal jee nin qeebala moo hin qeebaluu jee? Inni kun amma moo akkamaa godhu? Nin qeebala moo hin qeebaluu tana dura dubbii takkaa jira. Achumaanis inninis tamicoodhaati dhummatintu jira. Tamicoodhaaf dhimmi. Tan dhummatintu jira. Hawanni dura nuti irraa haasofne yoonii fi fireendii qabaatteedha. Isiin tun iddoo fireendii hin qabaanne namaa wajjin jira jira. Ammas haddulaa laasoo kanarratti irra deemnee dhaggeeffannee irra wayyaa. Micoon akka fireendii san dhiisteeti. Dhiisteeti akkasii jee irra deebisme. Ani maqaa bakka wal jaalanne ni jaaladde jaalallarraa fudhachuutitti. Okay, jaalallarraa fudhachuutitti. Si galee? Jaalallarraa fudhachuutitti waliin osoo deeman nama biraa jaalattiin saayitiinis hogguu nama biraa san dhabdu
Ani si dhiise. Okay, isinu nama biraa jaalatti. Nama sanni dhabde. Okay, hayyee. Bakka osoo isin nama biraatti wal jaalachuu jirtu si dhiise. Haaluma kanaan osuma jennu yeroo ati qabooda eegaan ani si quufee nama biraatti rileeshina eegaluu deemu. Siin bakka si jaaladhe maal jettee natti as harka cufeete. Amma sigalee isinis nama jaalattu san dhabdeeti gara isaa kana deebi. Inni immoo isii tana quufee tamma bakka dadhabee tiran harkadhu jeeti irra murteessee hara biraa kuti. Ta biraatu hin jirre shippee eegaluudhaaf karoorfate. Amma isiin jidduu kana dhuftee sin jaaladhaa ittiin natti harkifachuu feetii jee sigalee. Irratti hin didee jechuudha. Irratti hin didee jee. Kanaafuu. Ni didee bakka irraa qeebaluu diti. Sigalee. Irraa fuudhuu wayyamu. Irratti duwwayyeesi. Amma kanatti gartee isii tana mee ittillee hin duuliin noqon. Itti duuluu taatee gartee maaliif jennaan dhalaan dubbuma jabaatteetu sun jaaladhaa dhiira jechisiisa. Dhalaan aga feete dhiira jaalattu laaftutti sin jaaladheettee hin baafatu. Dhalaan dilli takka dhiira jaalattu sababa baafatuu dhabuutiini dhiira dilla takka kadhabduu qabdi si galee. Okay, jaalalumatan himachuudha. Jaalatanii dhalaan tun ishiin jaalaleemata rooduu ishii wayya. Sababa waan kanaadhaa dhalaan dilli takka dhiirti dilli takka ka innis numa jaalatu dhiirti tun takka himatu tamuus akkuma dhala sodaatu jira. Dhiirtummaan tunu. Garuu isaan kun hoggaa wajjaasaan waliif rakkatan waliif dhimmaman bakka waa hunda akka waliif ta'an ni beekan. Isaan lachuutu akka wal jaalatan ni beekan walitti hin himatin. Sin jaaladha jaanii taphafatanii mudatan. Inni kunillee sin jaaladha jechuu sani itnaa itti ulfaaturraa isiinis innaa itti ulfaaturraa bakka isaan kun walumaan jechuun kunuu innaa itti ulfaatarraa gartee walifatanii warra wal dhiisuu jira. Jaalalti hashaftee jechuudha. Jaalalti hashaftee jira. Akka boombii hashaftee. Sababa walitti himatuu nama murteessii galee. Dubbiin akkanaatillee ni jirti. Amma duba inni kuni irraan fuudhamoo irraan fuudhuudhamaaf bakka kanatti. Irraan fuudhamoo. Inni toopikni keenya guddaan irraan fuudhamoo irraan fuudhuudha. Irraan fuudhaa fi irraan fuudhuu keessa takkiini isaa guddaama takkiin immoo ishii goddaama. Yoo irraa fuudhuu baates isaa goddamee fi isaa goddaama. Nama tokko goddaamuu jira bakka tanaa. Isaa lama keessa. Maaliif jennaan inni kun jaalallasii fixatee jira takka jirtu. Irraa fuudhullee tana booda fiilingiin akka duraan qabuuf sun hin jirtu ta'a. Isiin tun yoonii fi dhugaan jaalatteeni jaalalti isii tun ta dhugaa taatee gaafatteeni inni kun didee miidhamuu dandeessi. Bakka tanatti ammaan tana nuti hin fuudhin jechuun nam tokkoof gaarii taanee takkiin tokkoof hamaadha nu godhu. Bakka tanatti isaatu wassana. Micoon tun itti dhufeenyi isiidhaa kun jaalala dhugaati moo jaalala kijibaa. Takkiini inni suni gaafatee inni sun dinnaan. Dhugaa kee yoo fuudhee micoon tun jaalala dhugaa miibii isaa qabaachuu dhabu. Maaliif qabaatuu dhabuu dandeessi. Yoo namni isiin jaalattu san akka tasaa jidduun dhufe erga isiin inni irraa fuudhee namni isiin duraan jaalattee dhabde san yoo dhufee isii gaafate kana dhiistee garas gortii jechuudha. Akkasillee ni jira. Ni jira. Akkasillee ni jira. Akkasillee ta'uu danda'a. Maaliif jennaan laal number 1 irratti dhalaan dhiirratti himatu ni sodaatu dhalaa hundaa beeka. Isiin tun isa dhabnaan dhuftee isa kanatti himatte. Amma isa kanatti himatuun kunis dubbii axxaraataarii fi takkiin immoo takkiin dubbii axxaraataariidha. Gama isaanii takkiin immoo isiirraa dubbii bakka itti akka malee itti ulfaattuu isiin gootirraa. Kara isitti. Gama isaatiin immoo dubbii axxaraataariidha taate. Maaliif jennaan dhalaan dubbii shakkisiistu. Isiin tuni isa kana hinaafsisuudhaaf ati na diddullee kabiraan hin diduu nin qabaadha godhu jirti moo isiin tun dhugumaan jaalattee dhufteetti himatte. Egaa shakkii hedduu takkaa jiraachuu kanatti isiin tuni xiyyaa jaalattee dhabde san hinaafsisuudhaaf kana dhufu jirti moo dhugaan isa kana jaalattee dhufte. Jaalatteedha amma dubbiin bakka tana toopikni guddaan kan maaliif jennaan dhalaan dhiira jaalatte takka itti dhihaachuudha filatti malee sin jaaladhaan jettuun oduuti. Andalaa dila takka maaliif akkana hin jenne duunaa wayyaa afaan namayyuu jiraan sin. Okay, asumaan jidduudhaan daawwattoota keenya gaa hundi keessanuu warri nu daawwataa jirtan yaada keessan mucaan kun irraa haa fuudhu moo irraa hin fuudhu yaada keessan komentii irra barreessaadha. Bahar Kaliif waan viidiyoo kana daawwachaa jiruuf innis komentii keessanii dubbisa. Isin immoo
yaada keessan gara komantiitiin barreessaatii maal godhuu qaba irraa fuudhuu qaba moo irraa fuudhuu hin qabu akkuma gaatiin taalaan keenya kan jaalalaa Fahadiin jeetti jaalalaa akka inni jeetti micoon tun maybe mucaa duraan jaalattee dhabde san hinaarsisuudhaaf gara isaa dhufuu malti akkasuma maybe dhugaadhaan mucaa kana jaalattee dhuguma mucuma kana jaalattee jaalala dhugaa saniif dhufuu malti waan addaan beekamuu miti jechuudha hundi shakkisiisaadha jechuudha dubbii shakkisiistuudha jechuudha kanaafuu isinis yaada keessan gara komantiitiin barreessuu hin dagatinaan jaala akkasii wanni jooni qabdu ammallee wanni nurraa eegamu nuti fuudhii fi fuudhii ni daamiti bakka tanatti jaalalti tun qulqulluudha akka taatee fi jaalala hinaaf okay amma bakka kanatti gaa addan wanta kan si gaafata mucaan kuni jaalala dhugaatii fi jaalala isa kaan hinaafsisuudhaaf kanaa wajjin deemuudhaaf akka isin dhufte maaliin adda baafata akkamitti adda baafachuu danda'a micoon tuni nama kaan hinaafsisuudhaaf mucaa kaan hinaafsisuudhaaf si dhabullee nama biraa qabachuun hin danda'a jettee isa mucaa kan hinaafsisu kaan san hinaafsisuudhaaf kanatti bahar khaliif kanatti akka dhuftee fi moo dhugumaan jaalalaaf akka itti dhufte bahar kun akkamitti adda baafachuu danda'a إنه هناك سموه يستد بأفضل ذنب. أكسموه يستد أكمل يوسيتات يا ما فكيني أب يوسيتات سلاسيتات ودونتات أكم قط بكتنا تجتي أتين كوني وانغو تجرا لا العمل ديرا خيسا وان تكجرا لا لا أنتم ديرا تكجلا ديمتي ديرتو تيوني في girl friend اللي أباتو باتي بودي دلاسن تبوني ديتي يوني في دلاسن ديستين اللي عمل في إسي ففرو دا تكلين ديرا تنا خيسا ندو Ragutan tak, yoni fi sinama berada berane gal. Khanuma irrallen khayyen nijar. Khamal ler gaysi ni sadiste khara berade mu yagal tibudarra fafaduni yagal tujar. Bakatana yoni fi micontuni isa khana wajje gal. Sigale inni khoni yoni fi khayti dihatu tuat. Mico khanati. Mico khanati hugga dihatu godu isi yo open tate isin duranu isin jalat. Okay. تناك تقولوا عايش حبيها. أوكي أنا اللي لما كان متقدم. أتيس وان سيفكاتو. يعني هم ناوني نفكاتو. مجان كوني الرهاك إبلون جا. أكمل الرهاك إبلا. الرهاك إبلي دا جال وجازن كيسن سنين. أكان. بحر جالله جاسن كتة. بحر جالله تيجي. أكا بحر جالله سن كيسن سنين. سنين. إمو الرافودي. سوتان حلالو يوني في لما يسين دران جالت تسني اللي يو خبي خطاتي ميبي جولين تنجولي براتو تو مالتي مانا بروسا خيست ساتو لا لوكا مش عايزين دران جالت تسن فادرتي سيو جدك اكتي اكمي عمل اكمي كغرسيستو سيغلي الان تو ويغرسيست بيتا عمل ددا تو في الدين يسا قبتي فا خال لالو سنون درلالي اسی تن سوتتی کرتے باہر جالا سن کے سن سن الروما کے بلیتما وان درانس جالتے مالي فيني بحر جالا كيسا كان سيني جيني بيتا جالتي وبحر جالا كيس سيني أما سمچان خان رفي إسي تنار كافورة إسا خنا قدام ترى تكامي دي ورسا تر لما چابودا تر لما چابودا تدور رتي جالتي يرتي تر لما چابودا بيجي تكا چابودا بيجي تكا چابودا يا مالي جنان مولارين المناماتون كابر قدودا مولارين المناماتون يوني في چابتي عملين المناماتو يو چابتي عملين سنة خاصون يلفات خيسافو علمي نمادا عالم خنرا علمي ديرا ونمني هيمون قم أكا عالم خنتي وهون دور مولاري إسا سكندي تكاف نمتوكو إفرائي قولا نما سكندي تكاف مولاري إسا نما سكندي تكاف ميلي تكو إفرائي قولا هيمون في اللين قم مالف جنان نمنو خوني hamile dan jirata fuldura fakkan taje hamile godo tun jirata namni hamile te tan yoni fi sakhasa kaccabse zero taate di fitar kamta zero taate fitar kamu sunimo kubbi mata khamata kheti qofat istalata nama khisa sibase samu sunyatu yejon ko tanafu hamile khe gitu qabda chonga dandi qame gatu qabda gama jalati awwal qabat bura khisa كاسو قبضة تباب كنا ناتو الرابط قبل ما لجنان قام جاللاتي نستو قرتة نمنو كوني هاقود دامو خسافو ديرتوني دلان نقود ديجي حالام بويا ولون وان الرافقاتو ميتي ثم كان سادس ديرا ميتي نمني حاجة دنديتي مولارين المناماتو نيتو قمتي قرو هميلي ساداتنا يوني في إنو مالك تمالي نمني سافي بنجو هميلي تيتانا سوماتي قتو دندا ذاتي سين تنجبتتيغا دفيتو الفتون تاباتي
Okay. Mee wantoota hamilee dhiiraa cabsan keessa sadinaa himee waan hamilee namaa cabsan. Hamilee nama cabse yaa. Egaa hamilee eeggachuu qabaa mooraalii fi tana akkan tuqamne sakandii takkaafillee hamilee tana eeggachuu qabaa itti dhiirri. Keessattuu dhiirri jette. Dhiirtee keessa. Maaliif jennaan dhiira kanarra responsibilitii guddaatu jira. Okay, mee waan hamilee cabsan. Jiruu tana keessa dhiirri faamilii isa eeggataa, faamilii mataa isaatu isa eeggataa. Fi faamilii fi fooratuutu jira. Faamiluma isa dhalte tanaafuu dhiira tahee namni gammachiisuun feen hin jiru. Isaan kana yoo inni fi mooraalii san hin qabaanne maaliif gammachiisan? Ayemee damma sadi waan mooraalii isaa tokko yoo hamilee isaa tokko sadinaa himee. Waan mooraalii isaa laata waa sadi yaa rabbi naa biti maaliif? Ambari mooraalii na tuqamtee hin beektu bro. Amma barsumaatu dhiirri sakandii takkaafillee. Ani firraan eega. Anta naaf na cabne laa firraan eega. Okay. Waan nama cabsaa wani beektaa? Mooraalii wanni si cabsaa jechuun waan takka hamiltee ni harkadha jettee. Fakkeenyaaf. Jaalattee dhabuu inni reefu hamilee si caba. Jaalattee waggaa dhabdu hamilee si caba. Garuu isiinuu hamilee si cabsitee deemtaati maaliif mataaf garagalchita. Okay, takka. Tun jaalalaa miti siinii jaalamne. Ayyee garuu akka ilmi namaadhaa kun alama kanarratti ilaa waan takkaa jira. Namni dura jaalala eegale kun an jaalala eegaleetiin gaafan isii dhabu akkatti miidhamee jee yoonii fi sararee lafa kaaye haganaa jaalatullee dhugaan dhabe akkatti miidhamaa jee sammuutti fimu. Kunilleen waan kana sammuutti fimee isatti addaabtu ta'uun immoo yoo dhabe bakka if dura if cabsaa jechuudha. Hamilee si cabaa jechuudha. If cabsaa. Ifi hamilee if cabsa. Ifitti meejjira namni jaalatee dhabe hamilee cabaa. Okay, waan biraa. Garuu ni cabaa hamilee fi dhaatana abbaan bakka deeffatus ni danda'a. Okay, yoo cabse ifi cabsellee bakka deeffatuu ni danda'a. Namni immoo wanni bakka kannuu fi dide bakka inni deebitiisanii namni tokko nama deeffataan kunillee yoo dide mataa isaatiif bitaa. Amma meeqa? Sadinaan himne qalama naa himte jaalattee dhabuu. Mooraalii nama cabsiiti. Ammas mataa keetiif waan hin taaneen ifumaaf sammuu ta'etti himtee addaafteef gootee ifumaaf hamileef cabsuun ni jirteettee waan takka jala. Namni waan kana ta'e akkana ta'e mooraalii cabaa jaanii dubbii jala muranii kaayan takka. Fasmee sadi godhi gaa sadi godhi. Takka itti naayite takka ni ni daaddaa. Takka si didaa. Waan ni jette faa. Dhabuu. Waan ni jette dhabuu. Bakka wannummaa mooraalii nama cabsaa jechuun waanuma ni jette dhabuudha. Waliigalatti hoggaasuutu waan ni jette dhabuu. Wanni ni jettu suni adda ta'uu danda'a. Waan ni jette immoo yoo jala deertee gartee jabaattee fokus gootee hojjette jala deeme ni harkata. Ammas abbaan guutullee harkachuu baattu kutaarraa ni harkata. Abbaan fedhe ammas kufee kaa garuu waan takka jira. Mooraalii cabxee jechi namaadhaa haasuu jira. Jecha namni mooraaluma si cabsuudhaaf siin jirutu jira. Si mooraalii cabee taa'u. Sirraa eeguu qabdaa jechuudha. Maaliif eegda? Jecha. Sumaa mooraalii cabee taa'u kana namni tokko meebii ati dhabaa ta'e. Ati gadaanaa ta'e. Garuu daaddaa hojii jiraatu sanitti isa sanii wajjin nama walqixa qabu jiruu rahaa hojii dabarse ta'e. Ati nama san keessaa hireensi gooteetitti duubatti haftaati. Garuu nama san sa'aatii teessanitti bakka akka feetetti walqixa qabaatu turteenii takkiin immoo isarra rahaa godhu turte. Sa'aatii ati yeroo teetuun kuttee ati kuftee kanatti namni tokko bakka mooraalii teessitu qof kanuma laayibee ati jiraatu turte beeku kan bakka ati hin jirrerraa ka'ee dhufee jecha siin jaa. Inni sun jecha ka'e si tuquu bira kutee jira inni si tuffatee siin jaa. Garuu dubbiin akkasiidhaa ta mooraalii teessii xaggantullee ni jirti. Si xaggantu jechuun si fayyistu maaliin si fayyisti ni beektu. Inni kun bakka tamii dhufeetiti arra bakka tana gee akkana naan jee jecha joos dura dhufu. Si galee aniin kun akkanan ture gaafsanitti an akkana ta'uu guyyaan inni akkana naan jee inni nu akkasirraa ka'e akkana niti anillee bakka san inni deebi'aa jettee dubbiin onnee nama gootullee takka ni jirti. Okay, gaa daawwattoota keenya hundi keessanuu warri nu daawwachaa jirtan qophiin xumura hiccitiidhaa kanarraa akkana fakkaata. Isinis gaa yaada keessan gara koomantiitiin itti laadhaan isiniin jaa. Baarkaliifis gaa koomantii keessanii dubbisaa hin sodaatinaa koomantii itti laadhaa. Akkasuma warreen hiccitii qabdan lakkoofsi bilbilaa keenya as jala viidiyoo jala kan jiru kana lakkoofsa bilbilaa kanaan gara WhatsAppiitiin nu qunnamuudhaan
iccitii keessan gaa kadhookatee yoo jiraate nuun ga'uu dandeessanii doktora jaalalaattis ni qabna. Waan beeknurraa waan beeknu waan akkuma sammuu teenyatti waan nu fakkaaturraa dubbannaa. Akkuma sammuu keenyatti waan nu fakkaatutti dubbannaa. Isinis immoo warri nurra beektan gara koomentiitiin gabbaatanii viidiyoon illee nu erguu ni dandeessanii waan feetan yaada keessan gara viidiyootiin waan fedhe haa ta'u nuti irratti xinxaaluudhaaf qophiidha. Isin immoo gara WhatsAppiitiin lakkoofsa bilbilaa keenyas jala ni jira. Garagaa WhatsAppiin yookaan maal jedhaniin gaa Telegiraamaan akkasuma kabira Instagram lakkoofsaan hin seenin. Gara imootiin hin ta'u. Gama WhatsAppii fi gama Telegiraamaa. WhatsAppii fi Telegiraamaan irra wayyaadha. Imoon xiqqasho nama rabbasha. Kan lamaan kanaan nu qunnamuu dandeessanii nu qunnamaa yaada keessan nuuxannaa irratti mari'annaa hammoo nuti kaasnee arraan tan asirra kaasaa jirru kanas irratti yaada kannadhaa isiniin jennaa akkasuma gaa waan biraa maal jenna qophiin xumurachitii gaa isin dheeressinee jirra. Hin dheeranne boo ganaadhaati. Ganaalee torbaan dhufullee ganaa mistira hedduutu jira waa hedduutu ganaa kan bahuuf taa'u jira. Kanaafuu gaa qophii itti hirmaadhaa namni beekumsaa fi kannaa rabbiin isin kanne qabdanillee waan kanarratti nuti beekumsa qabaannee osoo hin taane wal gargaaruudhaaf bakka tana dhaabbatu jira. Namni harabbiin gannitu takaa. Harabbiin hin kanniniif haa dhaggeeffatee garuu harabbiin kanneef kanurra beekulleen dila kumaatamtu jira sunillee gabbahee beekumsa qaburraa akka nu qootu isaan gaafannaa gama keessaatiinis ta'u nu dhihaate ammas as deebii bakka dubbiin isaa duute. Hangasuma gamaan jennu jira. Egaa waan takka jennaan. Inni gaarraa naqayyatti irraa fudhatu hin jiru. Irraa haaqee baluu jee. Irraa qeebalee immoo baara jaalala keessa kan seenu. Baara jaalala keessa seeniin. Egaa daawwattoota keenya irraa ganaa bar yaada fuunee yaada kana immoo torbaan dhufu irratti hin taallaa jechuudha. Wassalaam. Innillee maal irraa akka ga'e irraa fuudhee. Innillee maal irraa akka ga'e ni dhageenya. Egaa dhalaata akka haramiin akka kontirool godhuu danda'an akka sammuu isatti irra haa ga'u. Kara ittiin kontirool godhan laalee isii tana kontirool dhalaata akka oduu ifiif hin qabne gartee nama biraatiin nama qabu waan jaan takkaa jira. Maarree nama biraatiin qabu jechuun isii tana jala sallaayee kaa'u jechuudha. Sallaayeen isiidhaa jaalallee isii haa taatu. Namuma isiin akkaan nama zagabaa isaa galchuu gijee maaliif jennaan. Inni amma oofisa niwsii jira nama zagabaa isaa galchu. Dirqama gaa inni guyyoonni fi zagabaa harkatuu baate konfidensumaa kam laa dhiirtitu waan takkaa jira. Amma ati baara jaalalaan seeniin jettaan hime seenuu danda'a bro. Seena eesoo libee maaliif jennaan yoonii fi isii tana ammaa tana dhalaantu waan takkan feetu nama gizee hunda isii jala deemeetu isii tokko taataraa ooltu eessaan baate asiin buutee nama jaanii ooltu sin feetu dhiirtilleen akkasuma dhala akkas jaanii ooltu feetu akkas jechuun wal jibbu. Ammas keessa yaada hedduu jira nama jaalallee qabuufu jaalatti jaalallee qabuufu dhaamsa guddaas keessa jira. Bakka kanatti dhalaan tuni saahiba qabdi. Saahibni isiidhaa tuni yoo nama isiidhaafuu yaadu taate isiin tuni dhiira lama wal gubbachiitu gootee ofuu nayyamtuuf. Dhala akkasiidhaa sayyoonii fi saahiba isii sanitti dhihaattee waan jiru guutuu meebii siif himuu dandeessisiin suni yoo si himuu baatteellee reeteeti yoonii fi si himte immoo isiin tun amala akkamirraa akka jirtu haala akkamirraa akka jirtu meebii hubatuu dandeessa. Atillee naga dandeessu innillee naga danda'uun jala deemee jechuudha. Dubbiin isaa ganuma qabdi. Bakka dubbiin isaa ganaa torbaan dhufu akka keenyatti akka birattillee akka dila qabaatu dandeessi. Akkas torbaan dhufu yaada keessanirraa waan isin koomentii kantanirraa akkasuma qophii biraatillee irratti daannee gaa akkuma kan torbaan dabre irratti kuni kutaa lammaffaadha xumurichitii jechuudha. Xumurichitii kutaa lammaffaan kana fakkaata asirratti xumuruudhaaf deemnaa hundi keessanuu gaa galatoomaa isiniin jenna yaada keessannuuf barreessaa. lakkoofsa bilbilaa keenyas jala jira lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu qunnamaa WhatsAppiin yaada keessan nu kannaa isiniin jennaa turtii gaarii jennaan isaantu ijeellee hin jeena akkam okay inni ganaa walitti dhiyaattanii namni kun hedduufanidha kanaafuu hundi keessanuu turtii gaarii isiniin jenna nagaan oola nagaan ooltammoo nagaan bultaan feetan keessaa filadha feetan oolaa feetan bulaa Okay.